kanaan dura hireedhaan hundumaafu kanaan duraan akkasitti nama madeesse akkasitti na caccabseen ajjeesuuf yoo jedhu ija keessaniin argitanii madaaku dhibamuu kun argitanii akkasitti abdiin kiyya akkasiin godhu jettaniiti ragaa baataniif laalaati amanaan mallee akka keessaniif miti akka waaqaatti waan isii gargaaree urjiina dhaqabtiin isii dhufee kaampaasii aan hojii dhaqe kaampaasii haramayaa keessatti nama barataa jiru. Lubbuu baasanii deebisanii dhiifama jechuun hin danda'amu waaqanis namaanis gaariis miti. Dooktar maaliif akka lafarra na jala harkisaa jirtu naa galaan jiru yoo didde immoo qarshii 10 of keessaa darbachiisuu hin danda'a. Fayyummaa kootiif xinnoo ishii sodaadhee ni malee. Mana jirtaayi. Waan baay'ee nu fayyada qarshiin nu barbaachisa. Balaa kanatti shinna duuba deemti maqaan kiyya dhaamee garuu sitti gaafatu. Rakkina tokkoon qabu waan nu fuudhii nan fuddanii. Haa dhugaa qabdaa hojii kee kaampaasii keessa akka ta'e hin barreeffame. Kun hojii waaqaati. Harmee kana bare. Tasa ta'uu hin danda'u. Sirumayyuu ta'uu hin danda'u. Nan beeka. Akkanas jiru eenyurraa dhaga'an. Nama nutti arganii nu hordofsiisaa ran ta'a. Ammatti sadarkaa waan nama dhaggeeffatu irra dhufteetti. Kaayyoo kan kee walakkaa ol deemteerta waan ta'eef kaayyoo kee galmaan ga'uuf yaadee kana gadi deebitee yaadee please. Fachuu danda'a. Deddeebitee yaalamuun dirqama. Ammaaf garuu wanti peen ilmoon siif kenna. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargini debine facane Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne Hiree kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne Yeroo tokko dhaqi ilaalamin anjire malee nagaa kooti nan dhukku
Milkoofte? Maal siin jedha? Meena dhiisi. Asofsiistee? Kun dugda miti. Waan mataan isaa dhukkuba natti fakkaata. Akkam? Dhiisi meena. Ispoortii jechuun maal isin jedha? Jaalalaan siin jedha. Jaalala. Ispoortiin immoo har'aaf irratti kan baramu miti. Adeemsa keessa guyya tokko, guyya lama, guyya sadii jedhamaadha jechuudha. Si galeera? Malee har'umaaf irratti kan baramu miti. Ispoortiin immoo ofii makee qaama kee yookaan fiizikaal fiitneesii kee qofa ittiin eeggachuuf otoo hin taane diina kee ofirraa ittisuuf si fayyada. Ani ammame gaaffii tokko qaba. Amma diinuma ofirraatti deebisuuf barbaadan. Kanaaf jalqaba qaama kee sirreeffatta. Isaa booda immoo waan barbaadallee ittiin akkati diina kee ofirraa qolachuuf wanta garaa garaa akkati taatu si fayyada ispoortiin. Duraan dursa kana hin hojjetta. Itti aante saayikiliin oofta. Sana hin hojjetta. Finyoo garaa garaallee fayyadamte qaama kee kana hir'ifatte isaa booda akka barbaaddetti qaamni kee akkasii ajajamu goota jechuudha. Amma naa galeera. Fakkeenyaaf mannaa dhadidaa asirraa ta'e amma kun jabaachuu qabamti kanatti agarsiiseen kanaan dhadidaaf gala. Seenisa kana eeddi asiin munan galaaf. Maarri gara barbaaddetti gaggalagalu dursa qaama kee edda sirreeffattee booda meeshota ani amma sitti mee kana edda fayyadamtee booda gara barbaaddetti nama rukutuu dandeessa. Difeensi kan jedhamu jira ispoortii keessatti. Fakkeenyaaf amma akkasittiin ofirraa qolachuu ta'a. Amma fakkeenyaaf mannaa dhadidaa sirraa noo ta'e ila dhadidaa akkasiin akkan dhawutti. Kuni jabaachuu qaba. Kanatti agarsiiseen kanaan dhadidaadha. Mee gara fakkeenyaaf akkamitti nama rukutuu ofirraa qolattaa miti? Edda qolattee booda kanatti rukutu. Maaloo dhaamuu naannoo daartaati. Durbattan si arge waraanattan si arge. Kana booda bakka hin taane fi waan hin taane natti fiddee dhufta taanan ani fata adda baadira. Maaloodhaa bakki hin taane. Durbattan si arge waraanatti si arge obboleessa. Kana immoo waan guddaa gootan ilaalinati. Waan ishiin na gochuuf kaate beektetta argiteetta? Maal si goote? Ija itti babaasan push-up hojjedhee tana kaabe. Kana waan guddaa goote ilaaltaa reeti. Isu darbi. Anaan bar. Keetiin koo baay'ee na jaalatti. Baay'ee naaf amanamti. Anis ishiidhaaf amanamuu qaba. Maalis maal kun hin jedhe? Garuu akkamitti amantaadha amani keetiin? Maafan hin amanne. Baay'een ishee aman. Baay'een ishee aman. Akkamitti amantaa? Maafan hin aman. Durba akkamitti amanamti? Durban jedhin keetii kooti. Baay'ee na amana. Maal isheen saalli ishee adda biraadha. Amma isa dhiisati. Waa'ee keetii maaloo kana dhiise. Isa waan beektu hin qabdu. Atas jirta isheen achi jirti biyya jirti. Waan tokko sitti himu. Keetii koo kana dhiisiiti. Taphataa beenchii irra kaadhu. Beenchii irra hin qabdu taanaan obboleessa. Qilleensa irratti hafta. Miti. Amma immoo karaa keetii koo natti dhufte. Maalii keetiin kuni maaloodha keetiini? Isheen nama mini dogoggortu isheen. Maatti beektaa waan ishee hojjetachi. Amma immoo karaa ishee natti dhufte.
Kamu video besok coba ada. Elah. Ini ada di dalam. Mal? Kau simpel. Sporty lah, mampir udah tadi. Kayaknya nanti punana ini. Kau enggak bisa isi askot. Karena udah ada di dati nih. Askot. Udah. Luka kaya pun. Kas. Saya kan untuk. Gara apa? Asetti sinta ini? Mana kau yang tahu sih? Asetti gara kan asetti sinta. Kejadian mana? Tidak. Elah. Uljannaan asiin. Uljannaan achiin. Uljannaan asiin. Gajjannaan asiin miti? Halo maka. Ilaala dida. Asiinis barbaachisaa taanaan. Hin taa'amti? Asiin immoo akkas. Ilaa. Kun kana maadha didaati. Inajjee saatiin ofii dhuuf deemaa dida. Deemaa. Akkasuma ta'e godhee. Kanaan bugalee fi taa'amtiire. Keetiin koo anaaf nama amanamtuudha. Suurarree naa erguuf kophaashi nama bosona keessatti ka'ee kophaashi naa ergu. Suuraa bosona keessatti kaatee si ergite? Qofaashee? Suuraa isa yoo darbe isheen nu ergite. Ani waan naan galle gaafa sana kan qofaashee bosona keessatti kaate ofiin of kaastee moo eenyudha inni kaase qofaashee bosona keessatti? Nama mini inni kaase moo ofiin of kaaste? Akkamitti qofaashee kaatetti? Yeroo manni bosona keessee u shakkeera. Amma immoo karaa keetii kootii natti dhufte? Karaa ishii natti dhufte? Hattuudha. Hattuu? Sammuu koo hataa jirta hattuu. Ani moo? Yeroo xiyyaarri samiirra deemuu dhiisee dooniin bishaan keessa deemuu dhiisee ispaaltiirra ba'anii karaa isaan badan hin beekamnetti yeroo nu sassaabnee hidhaa jirutti anaan hattuu jettaati. Ana hattuuyyuu sassaabnee hidhaara reefu waggaa addamii meeqa booda reefu sassaabnee hidhaara nuun hattuu. Anaan hattuu jettaati. Ta'ee immoo sassaabnee hidhaa jirraa jetteetu keessa of makte bara. Akkam? Kan hidhaa qabaa jiru nama biraa nama tokko. Isa kamati immoo keessa of maktee hidhaa jirra jette. Maal innis Oromoo anis Oromoo. Tokkuma amnuun dhiigi keenya tokko. Kun nama Oromoo qabe. Ati hattuu maal qabdaan beektu lakkoofsa bilbila shamarranii qabaa. Ani nan jedhu garuu. Wanni kun hundi hatamu uummanni kun eessuma dhaqee. Uummati keenya obboleessa ko. Inni kaayilee dhugaamaan qabsaa ture. Inni kaan garuu fuula Feesbuukiitti ba'ee ittiin nama arrabsaa, ittiin walii isaa wal arrabsaa ture. Inni kaan garuu Feesbuukichumaan dhugaatti qabsaa ture. Utuu nuun teenyee Feesbuukiidhaan wal nyaannu ormi immoo fudhatee. Kana uummata keenya jechuun afaan buleeyyuu Feesbuukiitti baafata. Utuu fuula isaa niqatiin fuula Feesbuukii galee ilaala. Uummata utuu laaqana nyaatiin koomentii godhu. Utuu waan tokko hin dhandhamin ripilee godhu. Uummata akkasii keessa jira. Utuu nuun as teenyee wal nyaannu utuu nuun fuula Feesbuukiidhaan teenyee wal nyaannu ormi qabeenya. Ayinu gara laafummaadhuma keenyatti akkana nu godhama. Gara laafummaarra darbeeyyuu wal nyaachuun keenya immoo kana caalaa nu godheera. Laame waan siin mari'adha jedheen. Maaluma ta'a guyyaa lamaan tokko dhuftee balbalma korratoona leenjiste.
Hin danda'amu. Maaliif? Jechi koo egaa asitti mana leenjiiti miti hiree? Eeka. Asitti eeyyamaatiin leenjisamee asii yeroo achi deemu immoo yakka ta'a. Maal yakka maalii qaba kun? Jechi koo naannoo kee irratti si leenjisuurra as mana leenjiitti dhuftee leenjitaa miti. Isuma kana immoo galtee piraaktisii yoo goote sii galaa deema. Mandaratti dhuma sanatti balbalmaadha didaa sana irratti guyyaa tokko mandarba sana keessa la asumaaf achi waan fiigee ispoortii kana hojjedhe mandara sana na sodaatu. Bareen. Ispoortii hojjechaa jirti jedhu. Garuu hin danda'amu. Maal rakkina maalii qaba? Seerriin eeyyamu kun yakkadha. Asitti dirreen leenjii jira. Leenjiin kan kennamu dirreen leenjiitti qofadha. Maal ispoortii eessumatti hojjetame rakkina maalii qaba amma kun? Maal meeshaa hiikuu fi dhumaan na shaakalchiistaa sodaata? Egaa hin danda'amu akkani hubannoo qabutti hin danda'amu mee itti yaadaga. Qarshii taanaan rakkinni hin jiru. Aniifati walii gallaane waa'ee qarshii sodaatiin. Guyyaanuma tokko. Ila balbaluma koratti dhuftee leenjistu guyyaa tokko. Maal dadhabbii maalii qaba? Hundumaafuu nan yaala. Malee hin danda'amu. Kanaaf yeroo mana leenjii sana guyyaa itti aanee wal arginu deebii isaa sittanii. Haa ta'u tiyaadi. Rakkoon qaba. Tiyaadi. Rakkinni hin jiru waa'ee qarshiis taana waa'ee hunduma isaayyuu annan sirreessaa waan tokkotti yaadda'e. Haa ta'u annee shaayii buna jennee gallaka. Ishee rakkoon qaba. Milkii rakkinaa manuun sun fudhatee adeemu abbo. Rakkinuma kan jedhame dhagahuun barbaadan kana booda. Yaa Waaqa Diraamaa. Arraba ishee irraa hamaan haa ta'uu qaba. Rakkisaadha kan dubartoota. Silaa kopheef dubartiin nama qabnaan rakkisaadha. Alla deebisu hojii keenyaa gaariidha. Shamarran beeksisaa arganii bilbilaa jiru. Isaan ilaalee kun? Dubbistaa? Tole seeranaa sofsiisi. Aalu. Hello. Maal ajajam? Beeksisa wayii argee tanan dorgommii faashishoo dorgomuuf si bilbilee ture. Maarree kanaaf namni ta'u namni murteessaan tokko jira. Shuubaa jedhama. Bilbila isaa sii kennu? Tole naaf kennee. Tole qabadhu. Duwwaa 9 10 45 Sí. Kana ilaalimee namatti hin tolu. Kana booda kana keessa jiran. Bal'ina isaa kutaa ciisichaa qaba, kichinii qaba, kutaa hedduu qaba. Waan dhabe tokko iyyuu hin qabu. Bal'ina isaa jaallattee kana booda kana keessa jiran.
Tolee galatoon isuma kan bilbila. Ana bii kan na dhibdu. Amma ni ilaalta. Dursa hojii dhiistee waa'ee dhuunfaa keetii dhiphatta bar. Amma illee wal teessee ni ilaalta. Maalo Shuubaa. Ofii keetii yoo yaadu baatte adanaan abdii sitti hin dhaga'amu. Tole. Kana booda seeraan haasofsiisi. Obboleessa. Yes. Ishee kana naasuppuu dandeessaa? Eeyyee. Ilaaka ani jenne. Maaloo shamarranii. Hojii keetii kaa maal godha isaan ta'e immoo seeraan haasofsiisi. Akkam beekamtiidhaa dhiphatu. Hojii seeraan hubachiisi ta'e immoo. Hin kaasu. Takka itti koo. Halo. Hello. Nagaa oltee shuu. Bilbila kee namannaa laatee turreeyyuu. Maal ajajamu? Beeksisa faashoo tokko argee tanan isa dorgomuudhaaf si bilbileeru. Okay, amma biiziidha. Godhanaa bilbila. Tolee yoo si jeeqeeffamu. Naa kitaaba. Gidduu kana beektaa galmeen tokko ijoolleenis barattoonni dhufanii galmaa waan jiraniifi kanaaf innee banne malee baduu barbaanne mini maal isti fakkaate wantichi dhimma guddaa waan tureefi ijoollee tokko gagalmeessuun baay'ee nutti ulfaataa ture. Inni bareeduus inni hin bareednes fokkistuunis bareeduunis hundumtuu dhufee nagalmeessi mooraa guutummaa galmaa jechuun nan danda'a. Shamarran mooraa kana keessa jiran namni tokko illee jechuun nan danda'a. Kanaaf inneen biizii ta'e al tokko kan inni beellama sitti baay'iseef. Nan dhufa jedhee kan hin hafuufi hojii matu biizii ni godhe. Hojiin immoo baay'ee hojii adaraadha. Wanti kun wanta guddaa waan ta'eef hojii adaraadha. Namni wanta kana mo'achuu danda'u illee bakka guddaa ga'uu danda'a. Kanaaf inneeti nunis xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Kanaaf illee malee si jalaa baduu barbaade mini yoo natti qabamte ta'e dhiifama. Lakki rakkoo hin qabu sunitti hin qabne hojiin keessan cimaa waan ta'eef biizii sin gochuu danda'a waan ta'eef rakkoo hin qabu. Waan akkasiidha kanaaf inneeti. Waan si dhibu yeroon ofii kooti illee yeroo dhabeetti isa afaan illee ni ergadda yeroo baay'ee. Kanaaf edeen malee biizii ta'uu barbaade. Rakkoo hin qabu hojiin keessan hojii xiyyeeffannoo barbaadu waan ta'eef rakkoo hin qabu sunitti hin qabu. Tolee erga deebinee cufna harka dhiqannee dhufnu. Ati erga yoomii anaan argachuu qabdee? Maal rakkina qaba kun? Ankoo kan kee maal rakkina qaba? Darbee moo malatti ol kabajanii namni anaafate? Isa bee kabaja itti keessa ceete ammoo. Maal rakkina? Amma samiin akkamitti erga kaffalchiisnaadha ishee? Uma qarshii qabu fakkaatu barmichayyoo. Ijoollee durbaaf gadde taate? Ijoollee durbaa namaniin isaaniif hin gaddini. Isaan erga barachuu malee erga kaffaluun beekanii. Hin dhaga'amani? Maalo Shuubaa qarshii moyyoo qabattee dhufuu baatte hoo? Kanan kaffalu sana sila moo dhimma kun maal narraa fuutanii naan? Erga cufi. Erga. Kaffaleen jira isu. Kaffaluun qabdu malee nuun kanaaf si waamne. Nuun baasii waamne ati baasii sitti baachuu danda'an nuun maan jennu amma tokko ijoolleen dhiiraa isin irra nu wayi. Rakkoon qabu waan guddaa miti bakka. Waan guddaa ta'e otoo hin taane gonkumaan waan akka isatti hin tolu malee. Nuun kanaaf jedhee si waamne kanaaf jedhee si waamne kan nuun si waamne. Rakkoon qabu dhiisi. Erga jette egaa yeroo bu'eerraa si kiisna. Rakkoon qabu gara fuula duraatti waa baay'ee dalagu taatumi. Waan baay'ee dalaguu qabna waan baay'ee ganaa dalagna. Amma ijoolleen dhaabate nu garuu waan ta'eef daqiiqaan tokko illee nu biratti guddaadha. Yeroodhaan fayyadamna waan ta'eef hin ariifanne deemuu qabna. Hin turtaatas. Anis ni deema daandiin teenya takka waan taate volumaan deemna. Hin deemtaa? Tole akkas taana. Akkam jaallattee? Taka kodanne fudanne ofii dadhabne tu
alagaadhaaf laannee hiree keenya takka qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee